Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya oduu amma Finfinneedha nu dhaqqabe qabna. Poolisiin magaalaa Finfinnee ganama kana sa'aatii 12 walakkaa irratti maatii Jawaar Mahammed ukkaamsee fudhatee deemuusaa maddeen qabatamaan Finfinnee irraa gabaasan. Poolisiin magaalaa Finfinnee mana jireenya maatii Jawaar Mahammed Boolee Bulbulaatti argamu humnaan itti seenuudhaan obbolaasaa Raabiyaa Siraaj Mahammedii fi Mishaa Siraaj Mahammed dabalatee namoota hedduu ukkaamsanii buufata poolisii Bulbulaatti hidhanii jiru. Obbolaa Jawaar Mahammed lamaan wajjin Dr. Elilii Jamaal, dargaggoo Habib Abrahaam nama jedhamu shofeera obbo Baqqalaa fi namoota biroo lama humnoota nageenya biltsiginnaatiin ukkaamsafamanii fudhatamuun isaanii beekameeti jira. Humnoonni nageenya biltsiginnaa kan magaalaa Finfinnee yookiin poolisiin magaalaa Finfinnee mana jireenya maatii Jawaar Mahammed Boolee Bulbulaatti argamu barii sa'aatii 12 walakkaa irratti humnaan seenuudhaan namoota mana keessa jiran maaliif ukkaamsanii akka fudhatan amma ammaatti wanti beekame hin jiru. Humnoonni biltsiginnaa kanaan duras mana haadha Jawaar Mahammed humnaan cabsanii seenuudhaan mana isaanii sakatta'uun isaanii ni yaadatama. Egaa daawwattoota keenya ammas irra deebinee sinii gabaasuudhaaf oduu amma nu ga'ini. Poolisiin magaalaa Finfinnee ganama sa'aatii 12 walakkaa irratti maatii Jawaar Mahammed ukkaamsanii fudhatanii deemuu isaanii maddeen qabatamaan Finfinnee irraa nu gabaasanii jiru. Poolisoonni magaalaa Finfinnee mana jireenya maatii Jawaar Mahammed Boolee Bulbulaatti argamu humnaan itti seenuudhaan obbolaasaa Raabiyaa Siraaj Mahammedii fi Mishaa Siraaj Mahammed dabalatee namoota hedduu ukkaamsanii buufata poolisii Bulbulaatti hidhaniiti jiru. Obbolaa Jawaar Mahammed lamaan wajjiniin Dr. Elilii Jamaal, dargaggoo Habib akkasumas Abrahaam nama jedhamu shofeera obbo Baqqalaa akkasumas namni lama biroo humnoota nageenya biltsiginnaa kan magaalaa Finfinneetiin ukkaamsafanii fudhatamaniiti jiru. Humnoonni nageenya biltsiginnaa yookiin poolisoonni magaalaa Finfinnee mana jireenya maatii Jawaar Mahammed Boolee Bulbulaatti argamu barii sa'aatii 12 walakkaa irratti humnaan seenuudhaan namoota mana keessa jiranii maatii isaanii hundumaa qabanii maaliif akka deemanii amma ammaatti wanti barame hin jiru. Humnoonni biltsiginnaa kanaan duras mana haadha Jawaar Mahammedii humnaan cabsanii seenuudhaan manicha sakatta'uun isaanii ni yaadatama. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya haala maatiin Jawaar Mahammed irra jiran iddoo isaan itti hidhamanii akkasumas dhimmoota biroo irratti hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Ammasittuu nagaan nu tura.